nama jiddarra guyyaa takka yookaan guyyaa lama dhufeetiniin waan namaa dubbatutu nuyi guyyaatti lama deebi'u qeequu barbaada dorgomuu barbaada anamaa maqaana dubbatuu dhabanii barbaada tokko kalee durataa community makkaate ijoollee wayii dawwale kamaal irraa duultanii jennaan nu maal waan isan galchine gadan viidiyoo ittiin daldalatanam maa dhaqee viidiyoo waraabeen warabsisiisa fedhu hidhamee fedhu du'e maaltu isa gahe durataadha communityidha qonsulaadha jedhee nama arrabse namni tokko nuti laazima qonsulaa ta'uu qabna sagalee namaa ta'uu laazima bitaakaa qabaatu qabna bitaakaa qabna ka wayyaaneen nu kennite bara wayyaanetu har'aa miti yaa jamaa sammuu keessan shagalchiisa sammuu keessan shagalchiisa wanni amma adhiiseera kuno Abdul Shakur har'a kuno mucaa fuudhemi waliin argitaniimi yoo kun famous nama godhe famous ta'a hatta yoo isinillee duroobsitti durooma ana wallahi billahi an gammachuu mucaa qofan barbaada toluu isaa qofan barbaada sigalee nuti namallee filannee biran finne nu kadhannee isin hin dadhabne nama meeqaa keessan kadhannee isin hin dadhabne nama filee fide mucaa bira ebalu abarra enu abarra sammaa faarsuu dhabdadhi isa ka viidiyoo mucaa kanaa gabbaase jedha guruppii keessa seenee yaada akkana yaada gaggabbu akkana kana haasawuni gaarii miti obboleeyyan keenya kabajamoo fi jaalatamoo uddaa gara obboleessa keenya kanaa dhufne hujii babbareeda hujii qabadhee ka'ee itti milkaa'ee jira tokko mucaa kanatti hamilee ta'uu Oromoon sibira jira jechuuni lammaffaa immoo ummatuma angoo isaanii haga samii ol fagaatte kan hirriba ol ka'an kan akka kaka'an akka deeman akka namaafuu waa socho'u angoonee jira iyyansi keenyatti milkaa'ee jira ammallee wanni an Oromoo as jirtu tana dhaamuu barbaada obboleessa keenyaaf qarqaarsi warri miidiyaa waan tokko keessan seenina dengada gaafa tokko wada jarana kun yoo asirra dubbanne way qalmaan qopheessa ambassador akeekachiisa hoyina kennan akka ambassador akeekachiisa natti kennulle Abdul Shakur durataa community makkaatu godhe haasaa isaatu rakko kees homaan irraa quban qabne jedhee jennaan ambassador akeekachiisa nakken sinigale nuti waa'ee mootummaa mucaa kanarratti wani nu haasoo qarqaara tumsaa fi mucaan kun hawoo homa kaasa yu argate ganaadha amma waa hedduu isa barbaachisa nyaata dhuydoo isa barbaachisa dhukkubsatee dhibee biraatu mustashfaa isa barbaachisa yoo galee waa isa barbaachisa utubaa jechuu malee waan biraa dubbannee hin jiru laakiin namni rakkoo uume tokko waa'ee kaasaa maa dubbadhe amma waan nama rakkoo jaarsummaa diduu kumaa gana diduu awwaanni dubbadheef maa sadhiiftanii jedhee aslii na gaafatee jennaani haagara kuma dhibbaa osiqu haagara kuma shantamaa osiqu akkamitti hagana fuuna jechuutu nu dhiisisiise malee rakkoo biraati misanirratti walii galuu dadhabne waan akkana dubbatellee fi wannoo keessa nama galcha jedhee yaadu alaa kulli haal dhukkuba gandum malee dhiisa nu isin utumne malee isin cinaa dhaabbanne malee obboleessa keenya gargaarre malee akka Oromootitti haa isin kana mara gadi buutanii waan akkanaa kan haasoftaniif himti keessattuu ijoolleen teenya akkanuma gabaabsaan wanni hedduu taateen iddoo mucaa kanaa irratti taate yoo haasa'e naaf hin ta'u aarsaan akka falchiisa an dalagatuu barbaadaa jiraatuu barbaada ni callisa zimmitaa warqinoo jedhanii as-sukuutik maadhanii rasuul rabbi alayhi salatu anin callisa warri feemasii taatanii obboleessi kiyya aslilleen warri mucaa kana adda dureedhaan sochootan waa gootan waa dubbatan waa'ee safaaraa taankiyuu amasaginaallow jedha waa'ee community waa'ee seeraa ittiin bu'ina waa'ee namallee ebalu gargaaru dhiise dhiisa waan dandeettan karaa qajeela qalaa karaa sirrii ta'e qofaan
mucaa kana hamilee tahaa gargaarsisa. Amma dheengadda summina Mubaarak Musammaa achi dubbate asitti dhiibbaa goote. Haga fedhe si qaamaa dhabu waan fedhellee yoo ta'e Haamid jira, Riyaadin jira, miliyoona tokko argata. Akkamitti akkas taatan jedhee abjuu bala beeraa jedhamtu san haasa'e. Haamin kamuu safaaraan ala socho'uu hin danda'u. Beekamtii safaaraatiin ala socho'uu hin danda'u. Inni illee Haamin jedhan sun achi bilbilee akkana warra kuminiitiitu tulaafe malee warra maaliitu tulaafe malee mucaan akkana argata. Wanni akkanaa kun waa takka isinitti himuu jala saradee jechi wallaalaa yoo bu'aa buusuu dadhabe rakkoo uumuun dadhabu irran deebi'a. Jechi wallaalaan jedhu yoo bu'aa wayii buusuu dadhabe rakkoo uumuun dadhabu. Isinii galee jechi wallaalaan tokko feemasii wallaalaan asirraa dubbate yoo bu'aa buusuu dadhabe jechi isaa rakkoo uumuun dadhabu. Akka jecha amma miliyoona tokko kafalamaa Haamid jira jedhee ummatatti shakkii naqe ilaala akkana waan hin beeynirra. Ani amma afaan kiyya akkana ta'e. Shat afaan kun yoo isinii gale feemasiin asirra jirtan bakka biraa teettanii nuttis dhiibbaan fidina. Waatu jira. Obboleessa keessan akka obbolummaatitti gargaartu mala akkasitti nagattanii Arabiya malee narraa fudhatuudhaaf darii deemuun keessan haamsoori. Siif jechaan jiru mubee siif jechaan jiru. An akkan an simannaa si godhuufuu nama meeqatu ijoollee bilbilee yoo inni achi gabbaye bakka akkanaatitti eegaa jedhe akka ani itti yaade. Anamma qalbii kana cabse ijoollee sisimatu una dawwalaa turte wal gurmeessanii bakka akkanaatitti walitti dhufne sisimatu wedansantu qalbii na cabsee jarri akkasitti rifatu jaraati malee ani kakiyyaa kalema arrabsama kalema xiqqaadha kalema akka fedhe ta'a homaa miti. Laakiin ani sagantaan qopheeffadhe akka gabayaa jirtu barreessaa ture ijoollee. Si galee ijoolleen karaa irratti si eeganii si simatuudhaaf haala mijeessanii bayan makiina mushaawara baasanii garaa fagootti bakka akkanaatitti seensa akkanaatitti nu eegaa jedheenii ture. Lakki nuti mucaa kanasitti kennuu nennu mucaan keenya maal jechuu dhabe Abdushakuur sagantaa kiyyaa maana hubatuu dhabe an tabaabachi dhaabbatan jiru bar yoo shee Abdusheennuun mushaawara deeman inni illee ganama walii dawwallee achitti si eegaa jedheen. Ani kana aarse marattu tolli abbaan tolle abbaa fi kashira tates shiri abbaatiif. Laakiin an jireenya waan barbaadu buleeyyan kiyya ka isin waamee buleessi keenya bayaa jira simannaa isaatiif hamilee isaatiif eegaa jedhee ifaa jedheetan anatu isinitti yakke anatu isin miidhe anatu isin kijibe dhiifama na godha angoon harkan turre ka mucaa fudhate kuminiitii makkaati gadi baye kaayoon guddaan gabba'uumi. Laakiin ani waan ani mijeessee qopheessee na jalaa fashalaa'uu kiyya amiriin tiyyan taane galii jennaan kaloo leonitti galtee simannaan keessan akkasitti fashalaa'ee kana ijoolleen teenya tiimiin keenya Kamaal Abdallaa kakaleellee dhaytanii mustashfatti mucaa kan hamilee taatanii abaaboon dabaaltanii nyaatan dabaaltanii bira dhaabattan har'allee irraa nafina qarqaara yoo karaa argattan yoo haalli isinii mijjate jechuudha. Kanuma jechuu barbaada. Allahi biyyuun xumura taap koppiliin ke godha al tokko maal godha asaayisu. Wanni qalbii kiyya na cabse kana Mubaarak waan biraati wanni keessa naasuuf nullee hin jiru. Wanni keessa naasuuf nus wanni na godhanis hin jiru. Laakiin aad maleedha. Jarri kun hojii kiyyas ni beeyti
nagorsaatu nalolaatu nabira teette guruppii keessatti ajandaa miidiyaatiif sida adeellam jedhanii gijjidaara sawwaranii erganii bataam sheemidha wallaahi akkanatti baay'ee waliin deemuu hin dandeenyu baay'ee waliin fagaachuu hin dandeenyu saba koo hin dhageettanii waan nyaataa jirtanii an odoo waan nyaatiin ijoollee alatti gadi yaasee hirriba irraa kakaasee simannaa obboleessa kiyyaa qopheessee fuutanii mucaa manatti hin galtan santu ana hamilee na dhaye ani qaraa hamileen kiyya cabama toltus dalagu badus dalagu hamileen kiyya cabama arrabsama maxiqqaatama laakiin obboleeyyan kiyya ijoollee dubaraa karaa gayyaasee nama karaa gayyaasee isin akkas godhu I am sorry baay'een gadda baay'ee keessattuu warri akkasitti deemtanii ijoollee kaaftanii waamtanii karaatti na eeydan mucaa warratu fudhate baqallaalu maalati baaciru mucaa warri fudhate na harkan jiru achi deemna jechuuf shagaayaa shagaatanii bilbilaan irraa kaasuun hawwii ta'e fidaa naa kenna abbaa boosan ana kalaas eshi sawwi wal goona reezi rabbiin nu mokkore bar fatana addunyaa tan fatana addunyaa an adada mucaan haa ba'u achi asaa dhufu jennaan dubbatuuf daabbita waliin ta'e na bakka san quba qabdan bayuu murteessine koottaa seensa bakka kanaatiin nu eega jedhee wal qunnama barreessaa ture ijoollee maalummaan akkana abbo hasbi Allah wa ni'mal wakiil rabbiin kenna isin irratti gaa eegammoo suuraan waliin ka'uun mucaa jajjabeessuun simatuun kabajuun isinitti qaaxii ta'ee jibbaa isinitti ta'ee dhibee isinitti ta'ee har'arraa gadi isinii dhiiseeraan har'arraa suuraa isaa abbaan feetan feemastaa ani waan ittiin feemas hedduu qabaan ani hedduu diinaan arrabsa hedduu qabaan kun salaata keessa kumantii dubbisee na beeka kun salaata sirba baasee na beeka sirba gadhiisee na beeka aan feemas ne namni na beeka waan amma mucaa miskiina ta'u fiitii fuudhaan waliin ka'ee guggubattanii de nu biratti dubartiin kabaja qabdu nuti marqa qopheessinee abaaboo qopheessinee mucaa kana yoo gabbaye ani jarrumaan suuraa keessaa na dhiibanii jennaan carraa biraan qabu viidiyoo xiqqishuu wayii fudhadhe biraa deeme waan biraan qabu gaa ijoolleen bilbilee hin taane harakaan jara kanaan taane fariid she'een najiib jarriin kun harakaan jalaanatti hin tolle kaansila argina laa nu xaarree jirra wanni akkana qophaa'ee jedha akkasumatti fidee bas akkasumatti dubbifnee baga rabbi si baase jennee fudhatanii adeemanii lejena carraa viidiyoo daragaa bakka galee Abdu Shakuur eessa jirta shumee isii jira ganaa ijoollee wayii fuudhee hin daawwiyyatti buusaa jedhe namni karaa dhaabbatee yoo xiqqaate nama ja'a ol teegaa jira dubartoonni dhiirri maan qalbii na cabsiitan otoo hin anjara biratti yaa jara kiyya anummaan hin ajaju mucaan na harkan jiru natti naarina natu balleessan kiyyaa jee baran anatti dogongora dalagee amrii nu harkan jire keessa seen Abdu Shakuur yoo karaatti nu harka qaban mucaa kana yoo karaatti kingi wanti sin jedhu kingi na dhagaye kingi dhagaye na dhagaa artamti ati ana biraa galataa guddaa bakka guddaa qabdaati ana biraa dhugaa rabbi dubbachuu taanaan bakka guddaa qabda haa ta'u kan narraa hafe